Sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaa milkeessuuf dhaabbileen dhuunfaa mootummaa fi lammiileen hundi ashaaraa isaanii kaa'uu itti fufaniiru. Bu'uuruma kanaan hojjettoonnii fi hooggantoonni abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee hojjettootaa fi geggeessitoota dhaabbata ijaarsaa Aseer waliin ta'uun kutaa magaalaa Boolee aanaa 12 bakka dhaabbanni ijaarsaa Aseer hojjechaa jirutti deebisanii misoomsuuf biqiltuu dhaabaniiru. Saganticha irratti ergaa kan dabarsan Daayirekteerri itti aanaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo federaalaa obbo Nugusuu Lammaa karoorri mootummaa akka milkaa'uuf gaheen dhaabbilee dhuunfaa olaanaa ta'uu himuun hojii dhaabbanni ijaarsaa Aseer hojjetes kan galateeffachiisu ta'uu eeranii qabeenya uumamaatti fayyadamuu qofa osoo hin taane kunuunsuun dirqama ta'uu dubbataniiru. ያለን ሪሶርስ መጠቀም አንድ ነገር ነው። Qabeenya qabnutti fayyadamuu waan tokkodha. Haa ta'uutii naannoo seeguu fi kunuunsuuf dirqama qabna. Kanaaf dhaabbanni Aseer yeroo ammaa gama lafa albuudni keessaa bahe deebisanii misoomsuuf biqiltuu dhaabuun keessan kun waan gaariidha. Albuuda jiru fayyadamuu qofa osoo hin taane bakka albuudni sun bahe immoo deebisanii misoomsuun yeroo hundaas kan isinirraa eegamu ta'uu isin yaadachiisuun barbaada. Daayirekteerri olaanaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee Dr. Isheetuu Lammaa abbaan taayitichaa abbootiin qabeenyaa albuuda baasanii akka itti fayyadamaniif eeyyama kan kennu ta'uu himanii bakka albuudni bahes deebisanii akka misoomsaniif qindoominaan hojjechaa jirra jedhan. Kanaanis akka magaalaa Finfinneetti iddoowwan albuudni keessaa ba'an 200 ol ashaaraa magariisaan deebisnee misoomsuuf qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetamaa jira jedhaniiru. Naannoo iddoo 200 olii kan adda baafne iddoon 200 olii kuni biqiltuudhaan egaa albuudni keessaa bahee booda deebi'ee akka durii sanatti magariisa ta'uu qaba waan ta'eef hojii magariisaa kana abbootii qabeenyaa albuuda sana baasan wajjin oomishan wajjin waliigallee egaa hojii akkasii kana bal'inaan hojjechaa jirra jechuudha. Hojii geggeessaa itti aanaan dhaabbata ijaarsaa Aseer obbo Mikaa'el Abrahaa biyya miidhagduu fi magariisa taate dhaloota dhaalchisuuf sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu dhaabuun murteessaa ta'uu himanii kanas mirkaneessuuf dhaabbanni isaanii bakka albuudni keessaa bahe deebisanii misoomsuuf biqiltuu dhaabaa jiraachuu dubbataniiru. አረንጓዴ አሻራ hojii sagantaa ashaaraa magariisaa kanaan waan hojjetamutti fayyadamaan hawaasadha. Kanaaf kun ashaaraa dhalootatti dabarsuu waan ta'eef mootummaan qofa isaa waan hojjetu miti. Dhaabbileen dhuunfaa garaagaraas keessatti hirmaachuu qabu. Nutis gama keenyaan bakka albuudni keessaa bahe kana deebisnee misoomsaa jirra. Sagantaa ashaaraa magariisaa kanas cimsinee kan itti fufnu ta'a. Namoonni sagantichaan biqiltuu dhaabanis biqiltuu dhaabuu qofti ga'aa waan hin taaneef galma barbaadame hanga milkeessutti deddeebi'anii kunuunsa barbaachisu kan taasisan ta'uu himaniiru. Aseer waggaa 10 mulu halkanii guyyaa itti jabaannee dhaabnee qunuunsinee shaggaa godhaa jirra. Karaa fuulduraattis immoo akkanumatti itti fufneetu bakkaan ga'uudha. Abdii jabaa qabna. ittuma deemna jechaadha. Pirogiraamii ይወጣልና kunuunsa isaafis sagantaan nuuf ba'a. Kanaaf akkaataa sagantaan nuuf ba'eetti yeroo yeroon deddeebinee kan kunuunsinu ta'a.